في نجاة قبل داوته مرتي هاي داوته مرتي ارتدي من شلون تكلفني وإنما جواجين ما قال أعرف ونكر أنا مقول جدوا بينادروا دفتين أيدي جاء يرو اسمه كنت ترتدي يا هاي أنت لا تنبر باجة هاي man lagi cuci sama alit cerita nah apa cerita ani mau dawet iya aku begitu kan ini malah nah apa cerita dawet tuh murti artan teman akali la isan haka dubbatani isi wan kan kiya dubbatte mo dubban ani mo ani kan dubbade yo shahida na bata yo waye isi dubbade jira di commenti jala barreisa wani je commenti ka sinjiro at ma wan kiya dubbatta sinjira dubbani wan kiya akka bi hirjala fina ha so ma asu tinde mun hamatta Aisha mahal kafune daawatto da murti an darche man honti kayseno nagaan kenya qille sarran kan onni ramade isna hago jecha hadda kolani tobi fi rozantu asitti argamna garanuman nagaa kenya isni ga jenna jabeisa like and subscribe goda gadi jabeisa goda goda hadda copy adda hana sini qabanne diyane copy adda kanan hanga tumuratte akkanu fara turtar afera kenya murti artamen teman tugure jirachu batus muti tujira nuti oromo nyichu wal cina dabbanna nuti oromo sabata ko diga takku bantane wal cina dabbanne wal guddisu abdi qabna yom bitarani nama olto qabna nama gatto qabna yom bitarani kana fa akkanu gawatani fa abdi qabna hayye kada wonto to kenya ilman oromo keeseni wal jabeesu qabna nuti ilman oromo wal male qabna wal indadana wal male mal qabna akuma jira saditti hayye me asrattu akka subscribe fi like fi comment share nuti dabatan murti entertainment practice ningina ay kulani tiyare fi le kana tinare andechun akwan atirajenne hibeka kanuma kisi bobo ni kama sija so ana ko jenetna kopi kenya akuma tikule ira anga to kopi kenya te akan fala kan afira kenya isi jele da woni ya made fali ko do ilman ada to ko made fali no do Caraca, podemos Devi dikatakan ya, malu deh kalau kita ada. Ini dikata caraca kok sendiri murah tapi mungkin sebesar fradi kuna. Hai, ye. Berarti tuto ijazah saya sudah kamu siwa yenan. Caraca kok dia musayir raif. Taabura tanah di sini tergebat kuda karena dia mau karena sila dia akan itu tuh lada waktu tak kan jaga bat tuh nanti akan sih karena kalau coy ya waga bat coy ya hai dan Arab cerita karena ya sila mah karena apa gue dia isin aku tak ketika kerja harus tadi karena antu tuh biasa busur karena apa gue dia murah nawa ya ada malik tuh nih jangan sana bukan di jadi gini nafsu jadi jadi tadi lalu ini dah akan sih Amma Rozan wan isin jalat tu wan isin tu kaisan gafada irafi dala kan rafe irafi dala mo dala rafe ta ilmu injanne jar san janne ilmu fi dala kaisau enyu irjalat irafi dala kaisa dalu man jalat dali mal ko dira man da ko da amsani bu dira amani video duftiyo anu modala wan te fan marra jalat tay si marra jalat daga istiman na gotina wajin ingkal tu na wajin tem pershalan tu bakka adda ta wajin na wajin chaps يعني نمني ومجال الطفلات هاي مي كولاني تنيا ميما واني سيدا بكجرا أتي هذا أبا كان كيفما جالن لكن كجال فيت لكن هذا أبا يا كده هاي هذا أبا جالن لداني جيراني ما جالن لمبر جودا جوجي جيران تكن أكاسيو هم كده خنا أركض هذا كأبا كسيدا لكمي جير غافيا كم نوع غافي سروزا Get out of here. Gafi dakana aku gafi itu ada apa kami jalan dengan kita siapa sih jalan sama kamu? Lumayan jalan degaru ada apa yang jadi? Mari kami ada apa? Hai jalan dengan kira irra jalan sama boleh sekian jalan. Lagi boleh sekian jalan dari sana. Hai gafi berada lu deh bisa jadi pulang ini aku mah angga hodet jalan dan ufi narkama
haadhaaf abbaan hin argamanii kanaaf deebii quubsaa nu deebistee jirti warri akka tasaa dagattaniitiin jaalallee keessan filattan haadhaaf abbaa keessan dhiiftanii kanaaf isin gaafannee ayyee gaafii itti fiitanii wal gaafannaa gaafii bareeda kanumarraa hin jiddeenna isin jaafayyee. Ayyee Rooza ammaan tana yeroo nama keessa jirru kun beekte yeroo qabsootii fi yeroo ammaan tana biyya galleessa takki qabsoo inni takki immoo nama keenyaaf dhaabbachuu dandeenya takki immoo Haacaaluuf illee sagalee ta'uu dandeenya amma silaa galiiti qabsaa'is hin jaani irra feetamu as keessatti maallaqa guddaa sii kan nurra feetu galee qabsaa'uuf du'uun barbaada akka Haacaaluu sanitti maaliif ree saba kiyyaaf jeetni hatta naafxanyaa takka ajjisee du'eera naa jirti. Bada amma sitti maallaqa hoodoo maallaqa miliyoona tokko sii kannanii hin deemini biyya tana keessaa hin bayyoo siin jaafeetamoo yoo haani amma kottu har'aa qawwee harka keenya akka Haacaaluudhaaf qabsaa'e dhiiga Haacaaluu baasii yoo siin jaafe. Malleen isin dhuma garuu biyya tiyya saniif yaaduun qabu. Marii allaatti duuti lafaa jettee Oromoon akkuma san waan taateef maallaqa illee numaan fedha garuu qabsoo caalaan fedha bilisummaa waan barbaaduuf akkasuma galee qabsaa'ee qawwee osoo akka kennan immoo ammaan galee hidhadheetiin dhiiga Haacaaluu baasuu feetaa jechuudha. Daawwattoota murtii argantee manta akkuma nu daawwachaa jirtanitti hanga dhuma viidiyoon wajjin turaan nu ifatina isinin jenna. Roozaan akkuma jettetti ni agartanii maallaqa caalaa silaarra qawwee kana kennanii dhiiga Haacaaluu baaseetiin lubbuuti wareeguuf fadhaa jettee gaafii quubsaadhaan nu deebistee nama abbaa eenyummaa taanaan akkasuma jechuudha. Anarraallee taanaan isinillee taanaan maallaqa caalaa maalleeni boruga nama dhumti bilisummaa ta'ammaa harkachuu feenutu hin argamtu jechuudha. Saniif akkanatti tattaafannee bilisummaa harkachuu feenaan rabbi bilisummaarra nu haa rabbi bikka deemnu rabbiin bikka deemnu bilisummaa nuufannee nutis gannuwaatee isuu rabbiin bikka deemnu qabsoo bilisummaa yaa rabbi jechuun jirra bikka deemnu maaliif akka bilisoomnu afaanii fi Himbuusuma akkasuma daawwattoota keenya wanta takka keessatti hin irraanfatamu jechuudha nuti hin irraanfannu yoo miidhuu taana dhiiga Haacaaluu izi haasawuun hunda waa'ee isaa keessatti hineef yaadachiisuu qabnaa jechuudha nu keessaa waan hin banneef akkasuma. Onnee keenya keessa qubate jira onnee nama tokko osoo hin ta'in onnee nama miliyoona 60 olii keessa jira Haacaaluu hundeessa waan ta'eef kanaaf seenaan inni dalage yoomillee nu boonsaas ammas waan onnee keenya keessaa yoo gaafa duune yoo mushtiruu addunyaa kanarratti osoo ta'in gaafa duune nu keessaa badanatti fakkaatu akkasumas daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufee jira akka xumura dubbii keenyatti akka nu qoratattan affeerra keenya isinii jecha gara kuulanii tuubitti deebinee jira kuulanii fakkeenyaaf biyya kana keessatti araba bareeda isaa kan duniyaa qabu kan makiina qabee kan si godhu kanarra feetamoo biyya kan keessatti galtee miskiina heerumuu irra si jira. Lakki an araba maallaqa unkaan makiinaa fi maallaqaa mitiiti silaa duniyaan tun guutuu xayyaaraa'u qabaate hin fadu araba maaliif jennaan dhiigaa fi lafeetii gurraacha kiyya naawayya kanumaan biyya tiyya galee irraa daddaluus irra hojii jiraadhuus isaa hojjetuusan maaliif jennaan duniyaan boru ganama dhumti isa kana yoo har'aan tana qabeenya kabajee heerumee irraa dale boru ganama deem qottu jeen arrabsaa jechuun arrabsee deem habashii deem maal jeen arrabsuurra kiyyuma gurraacha dhiigaa fi lafee kiyya isa dagartee irraa dhiqadhee isuma sadii wajjin jiraachuurra naawayyaan jaan hin filadhu akkana hayyee hin filadhu kuulaniin akkuma isin agartan kana deebii bareeda nu deebistee jirti kamtu kanaan dhuga heeduruyyuu maal yoo jettan osoo nuti Oromoo qabaannee sanyii keenya karana bittinneessuu barbaannee Amaaraa fi Jinnii fi Tirgee fi waan hunda keessa bittinneessuu baannee nuti kan nurra ga'u jechuudha galtu nuti biyya kana galtee akkana nu gootee lammii keenya lafarraa hin xarayitu kana daawwattoota keenya nuti sanyii keenya waan fedhanii kan Oromoon dhiiga keenya waan taateef yoomillee tanaan bareedaa ambaa kanarra kennu malaal Oromoo jechuun bareeduma osoo taatu haalaaf amala kan uf keessatti kabaja waan hunda qabdu ammantee jirtudha jechuudha. Kanaaf kuulaniin deebii quubsaa nu deebistee jirti kuulaniin hedduu galatamii jennaanii galata guddaa qabdi maaliif saba ofii filachuu yoomillee tanaanii nuti duubatti deemnu nuti Oromoon nama tokkoon fedhu yoonaachi keessattuu warra dhiiraa akka of jajjabeessitan maali jechuun sanyii bira akka barbaaddan isini warra dhiiraa mush dhalaa osoo hin ta'in warra dhiiraa haadha fakkeenyaaf dhalaan takka bareeddan dhufte way dabbaa isii daaliin dhaqxee qabatte maalummaaf eenyummaa yoo isaan hindi kun fuudhatanii mana Amaaraa taatu Tigriyaa taatu Somaaliyaa taatu Chareettaa taatu Malaa taatu fuutanii isin warra sanyii keenyas sanyii balleessaa jirtan ka ammas maqaa keenyas nu balleessaa jirtan Oromummaa keenyas kan balleessaa jiru warra dhiiraati warra dhiiraati maaliif dhalaan sanyii isin
Oromoo teenya lammii teenya malee ni feenu saba biraa nutti gaa'u galee garuu isin warri dhiiraa hadaraa wanni isin hin jennu sanyii fi jijjiirina utuma Oromoo isin wayya Oromoo teessan filadhaa fuudha Tigree fi Amaaraa fi Maarree balaa qalaa fuutanii sanyii jijjiirina irraa hortanii guyyaa lamni sadii teessanii guyyaa kana dabaatanii ilmaan keessan asii cimfa facaasanii Tigraan keessan warra soddaatii facaasina. Kana jechuudha akkasii daawwattoota keenya deebii amma tanaanaatu Roozaa gaafata. Roza amma tana sila biyya tana keessatti jechuun rahaa addunyaarra yaa'anii akka feetatti akka fedhiteetti jiraachuu jirta jechuudha. Yoo manaamaan akka gachiistatti biititee bilisoomtee ganama meera kutamtee bilisummaadhaan haa caaluunis jiraatee wanni hundi jiraatee lafaatti haate gammachuu akkamitti si dhaga'e? Gammachuu haa caaluun jiraatee moo? Haa caaluun ni jiraa siin jaan manaamaan agarra. Gammachuun haa caaluun hin jiran ajjaamoo lubbuutti yaa fudhatee osoo inni naadee deemu. Akkasii Roozaan hedduu nama rifachiisti. Silaarraa caaluun akkamiin jeen gaaffii nan gaafa dhageessanii jirtanii akka gachiistatti manaamaan haa caaluun isin jiran nutis bilisoomnee biitti keessa jirtu biyyatti akka biyyatti teenya amma faayaan akka meera kana qabdi faayamtee jirti. Faaya keenya san keessatti farkinee jechuun bilisoomnee waan tokko biyya namaa keessa hundi keenya gallee silaa agartee maaltu si dhagayamaan jennaan silaa lubbuun xiyya kutee lubbuun haa caalu hundee isaa deebitee bilisoomnee niin fadaa jettee Roozaanii booyu jirti. Roozaanii na rifachiistee jirti anis booyuuf hin deema daawwattoota keenya nu wajjin turtii gaarii Roozaan booyi kaayinisii kannaan booyini humaatii miti nutis duuti karaa keenya garuu dhiigaa caalu hundee isaa kan taatus akka malee hin taatus numa deebisna saniifuu hin booyin wanta akkasitti hin dhageemin siin jaa. Roozaan hedduu garaa nama laafuu nama garaa nama laafuu nama hedduu saba isiitiif quuqamu tokko nama hedduu gaddu tokko nama hedduu garaa nama nyaatti. Roozaan kun akkuma agartanitti booyi jirti. Rabbi isii haa jajjabeessu hunda keenya nu haa jajjabeessu namni kawarra garaa laafuu fi kawarra garaa jajjabaatu jira. Roozaan hin booyiniiti sitti hin dhageeminuma. Akkasitti daawwattoota murtii argamtee mattuun wajjin turtii gaariin isiniin jaa gaaffii yoo qaban. Akkasii daawwattoota keenyaa baskaa jechuun bakka Haacaaluu kana hedduu obsadhamnee waan jiruuf haa ta'u alhamdulillah rabbiin isaallee biyyatti haa laaffisuu gara numaan gara kuulanii duubitti isin deebisa. Ayyee kuulanii fakkeenyaaf hadda kaa'iitiniin Ameerikaa deemiyoo sin jedhan Ameerikaa deemuu filattamoo jiruu gaarii sin keessa jiraachuu filattamoo biyya kan keessatti galtee qabsaa'uu filatta? Ani abadan Ameerikaa jiraachuu hin filadhu. Silaa ammaa hunaa taate asiin galee akka nama tokkootti akka uumaan hanga qabu kanaan qabsaa'ee lammii xiyyaaf silaan wareegamee niin fadha. Jireenya akkanaa keessa jiraachuurra jireenya rahaa qabu jiraachuurra jireenya hanga xiqqaa biyya keessatti aadaa fi abbaa biyya bira taa'ee wareegamee akka Haacaaluu hundee isaatti nama xiyyaaf nama ta'e mul'achuu hin fadha. Saa gaaffii bareedaa nu deebistee jirti. Akkasitti gaaffii bareedaa cimaa nu deebistee jirti. Yaa ilmaan Oromoo hedduu bilisummaa kana hawwinee jirra. Akka bilisummaa hawwinee dheebonne kanatti rabbiin dheebuuf beelaa bilisummaa kana akka nu baasu abdiin qabnaa isiniin jedha. Qophiin keenya akkuma itti fufee jira amma achi sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu tura jennaanii akka jettan. Dhugaa isiitii murtii entertainment bira dhagaa subscribe like share godhaafi yaa ilmaa Oromoo wal bira dhaabbannaa wal jajjabisnaa wal malee maal qabnaa isiniin jedha. Sabni biraa guyyaa hadhaa subscribe yoo na godhatanii miliyoona isinii godha nuti hoo wanta qabas maali wantuma san kun nutti ulfaata maali yaa ilmaa Oromoo wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Hayyee kaamee ati fuulanii yaada qabdu dabarsiisu. Hayyee daawwattoota murtii entertainment kunoo bikkitti argamnu bikka marga faayamtuu beekamtuu keessa jirra. Daawwattoota kiyya wajjin turtii gaarii isiniin jennee jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hanga viidiyoo birootti walitti deebinu. Nagaan nu tura. Biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirra margee nan hima abda seenaa cima. Nan hima abda seenaa cima. Nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirra margee
Nani hima abda sena achima Nani hima abda sena achima Kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laaltaa Ormaa firan jettu